jirta jamaata alhamdulillah nayyaa jira baga jiraatiin siin jedha waan siin jedhu tokko jira miixattiin amma suuraa si ergatun jechuudha urga biyya beerutti deemte waggaa lamarra kutteerti jechuudha miixattiin tuni iddoon isiin itti dhalatte godina Arsii Bahaa Aanaa Leemmuuf bilbiloo naannawa magaalaa Boqojjiititti dhalatte guddatte ergasii booda ammoo yoo bara 2018 akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha akka biyya keenyaatti bara 2010 gara Beeruutti deemte jechuudha akkasumaaniyyuu waggaa tokko dawwalaatumaan turte maatiidhaaf jechuudha silkii warra bira jirtuus hin dawwalte adda ofiisti bitattee hin qabdu jechuudha akkuma kana waggaa tokko dawwalaa turte ergasii booda badde hanga badde waggaa tokkoof ji'a tokko geettee jedhan maatiin maqaan isii ammoo yoo akka asirratti jirutti maqaa nama biraatiin deemte isiin gizeessanii asirratti Mariyaa Abdullaa jedha akka isiin beektutti jechuudha fakkeenyaaf isiin of beekti sagalee kiyya akka tasaa'u kadhageettu ta'e Mariyaa Kinniisoo Kaawoo jedhamti jechuudha akka anillee beekutti maqaan isii kan dhalootaa jechuudha ka deemte maqaa nama biraatiin Mariyaa Abdullaatiin deemte jechuudha kanaaf miixattiin tuni waggaa tokkoo fi ji'a tokkorra dabartee jirti maatiin isii akkuma namni hunduu beeku haadhaaf abbaan maal keessa akka jiran eenyuyyuu hin beeku jechuudha kanaaf lakkoofsa maatii isiin dura dawwalaanii turte naa kennanii gaafadhuu naan jedhan yoo gaafadhuu namtittiin ani sarraatanyamaa yoo hin qabu naan jette armaan dura booda tanaan durallee si gaafadhe jira yoo yaadatte ta'e suuraa naa erginaan jette isii waan silkii hin qabneef suuraallee hin qabdu biyya dawwalee suuraa ka biyyaa silkii keessa deebisiisee amma ergisiisee siif erge jechuudha namtittiin yookaan madaamiin isii jechuudha isiin bira dalayiddu jedhanii warri lakkoofsa isii naaf kennan ani sarraatanyaa hin qabu naan jetteen akka hatte amma ammoo silkii na cufte yoo duutellee jiraatte natti himii jennaan silkii na cufte jechuudha kanaaf namni hundinuu yoo inuma beekaa mi'atii gama danda'ameen akkasiif danda'ametti akkanaaf barbaaddu abdii sirraa qaba hamma humna keetiitiin jechuudha taani ammoo yoo rabbumatu jira isiin yoo sagalee tiyya kana kan lubbuudhaan jiraatte akkuma tasaa silkii namaa keessaallee yookaan madaamiidhaan jaraa wal bira dhufte yookaan ijoolleen silkii qabaatte ka dhageettullee ta'e ani Jamiilaa Huseen jedhama isiin na beeyti isiin ammoo Mariyaa Kinniisooti maqaan isii kan uumamaa siif himeera kanaaf bakka isiin illee ka sagalee ofii dhageetti sagalee kiyya kana dhageettu ta'e maatiidhaaf akka dawwaltu lubbuudhaan yoo ka jiraattu ta'e atillee gama dandeetteen akkasitti naaf barbaadii isin jedha. jirta jamaata alhamdulillah nayyaa jira baga jiraatiin siin jedha waan siin jedhu tokko jira miixattiin amma suuraa si ergatun jechuudha urga biyya beerutti deemte waggaa lamarra kutteerti jechuudha miixattiin tuni iddoon isiin itti dhalatte godina Arsii Bahaa Aanaa Leemmuuf bilbiloo naannawa magaalaa Boqojjiititti dhalatte guddatte ergasii booda ammoo yoo bara 2018 akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha akka biyya keenyaatti bara 2010 gara Beeruutti deemte jechuudha akkasumaaniyyuu waggaa tokko dawwalaatumaan turte maatiidhaaf jechuudha silkii warra bira jirtuus hin dawwalte adda ofiisti bitattee hin qabdu jechuudha akkuma kana waggaa tokko dawwalaa turte ergasii booda badde hanga badde waggaa tokkoof ji'a tokko geettee jedhan maatiin maqaan isii ammoo yoo akka asirratti jirutti maqaa nama biraatiin deemte isiin gizeessanii asirratti Mariyaa Abdullaa jedha akka isiin beektutti jechuudha fakkeenyaaf isiin of beekti sagalee kiyya akka tasaa'u kadhageettu ta'e Mariyaa Kinniisoo Kaawoo jedhamti jechuudha akka anillee beekutti maqaan isii kan dhalootaa jechuudha
kadeemte maqaa nama biraatii Mariyaa Abdallaatiin deemte jechuudha. Kanaaf mixattiin tuni waggaa tokkoo fi ji'a tokkorra dabartee jirti. Maatiin isii akkuma namni hunduu beeku haadhaaf abbaan maal keessa akka jiran eenyuyyuu hin beeku jechuudha. Kanaaf lakkoofsa maatii isiin dura dawwalaanii turte naa kennanii gaafadhuu naan jedhan. Yoo gaafadhuu namtittiin ani sarraatanyamaayyuu hin qabu naan jette armaan dura. Booda tanaan durallee si gaafadhe jira yoo yaadatte ta'e suuraa naa erginaan jette. Isii waan silkii hin qabneef suuraallee hin qabdu biyya dawwalee suuraa akka biyyaa silkii keessa deebisiisee amma ergisiisee siif erge jechuudha. Namtittiin yookaan madaamiin isii jechuudha isiin bira dalayiddu jedhanii warri lakkoofsa isii naaf kennan ani sarraatanyaa hin qabu naan jetteen akka hatte. Amma immoo silkii na cufte yoo duutellee jiraatte natti himii jennaan silkii na cufte jechuudha. Kanaaf namni hundinuu yoo inuma beekaa mi'atii gama danda'ameen akkasiif danda'ametti akkanaaf barbaaddu abdii sirraa qaba hamma humna keetiitiin jechuudha. Taani ammoo yoo rabbumatu jira. Isiin yoo sagalee tiyya kana kan lubbuudhaan jiraatte akkuma tasaa silkii namaa keessaallee yookaan madaamiidhaan jaraa wal bira dhufte yookaan ijoolleen silkii qabaatte ka dhageettullee ta'e ani Jamiilaa Hussein jedhama isiin na beeyti. Isiin immoo Mariyaa Kinniisooti maqaan isii kan uumamaa siif himeera. Kanaaf bakka isiin illee ka sagalee ofii dhageetti sagalee kiyya kana dhageettu ta'e maatiidhaaf akka dawwaltu lubbuudhaan yoo ka jiraattu ta'e atillee gama dandeetteen akkasitti naaf barbaadii isin jedha. Nama biraatiin deemte isiin gizeessanii asirratti Mariyaa Abdallaa jedha akka isiin beektutti jechuudha. Fakkeenyaaf isiin of beekti sagalee kiyya akka tasaa ka dhageettu ta'e Mariyaa Kinniisoo Kaawoo jedhamti jechuudha. Akka anillee beekutti maqaan isii kan dhalootaa jechuudha. Kadeemte maqaa nama biraatii Mariyaa Abdallaatiin deemte jechuudha. Kanaaf mixattiin tuni waggaa tokkoo fi ji'a tokkorra dabartee jirti. Maatiin isii akkuma namni hunduu beeku haadhaaf abbaan maal keessa akka jiran eenyuyyuu hin beeku jechuudha. Kanaaf lakkoofsa maatii isiin dura dawwalaanii turte naa kennanii gaafadhuu naan jedhan. Yoo gaafadhuu namtittiin ani sarraatanyamaayyuu hin qabu naan jette armaan dura. Booda tanaan durallee si gaafadhe jira yoo yaadatte ta'e suuraa naa erginaan jette. Isii waan silkii hin qabneef suuraallee hin qabdu biyya dawwalee suuraa akka biyyaa silkii keessa deebisiisee amma ergisiisee siif erge jechuudha. Namtittiin yookaan madaamiin isii jechuudha isiin bira dalayiddu jedhanii warri lakkoofsa isii naaf kennan ani sarraatanyaa hin qabu naan jetteen akka hatte. Amma immoo silkii na cufte yoo duutellee jiraatte natti himii jennaan silkii na cufte jechuudha. Kanaaf namni hundinuu yoo inuma beekaa mi'atii gama danda'ameen akkasiif danda'ametti akkanaaf barbaaddu abdii sirraa qaba hamma humna keetiitiin jechuudha. Taani ammoo yoo rabbumatu jira. Isiin yoo sagalee tiyya kana kan lubbuudhaan jiraatte akkuma tasaa silkii namaa keessaallee yookaan madaamiidhaan jaraa wal bira dhufte yookaan ijoolleen silkii qabaatte ka dhageettullee ta'e ani Jamiilaa Hussein jedhama isiin na beeyti. Isiin immoo Mariyaa Kinniisooti maqaan isii kan uumamaa siif himeera. Kanaaf bakka isiin